dukkana keessa yaamee lammaadhaan kaateetta jedheen. Halkanii bar walgahii halkanii gaggeesse. Akkamittan kaa'ee lammaan dukkana baraabari uuburuma walgahiin teessistanii dukkana keessa koree jiraachistu waamee halkan keessa aangoorraa kaasanii nullee quban qabnu ba. Koree nama 9tu kaasee aangoorra. Abiyyi fi nama saasan aangoorraa kaasanii lammaan dhukkubsate dhugaasiin jedhan. Akkasii malee aangoo takka ittiin kennine so konkolaataan qilee sanirraa dhangaggoorraan asii gabbuutee gommaan lama gabbuutee gommaa lamaan dhaabbattu san keessaa lammaanis bahee biyya alaatti sokkee nullee keessaa yaanee bannee Abiyyi akkasiin lammaa dhabama taasisee san booda namni hafe takka hin jiru ijoolleen lammaa deeggartu ijoolleen qeerroon itti seensima. Tokko lamaan ijoolleen rashanamtee dhumtee ijoolleen hidhaadhaan gayyaasanii fixanii ilaal akkaataa tanaan utuu deemuu Covidin dhufee Hacaaluu ajjeesanii san booda ammas wanni ta'e kana namatti ni wani Oromoon diraamaa tana ijumaan laaluu ture waan ta'eef amma waan lama jira. Ijoolleen baqattee laga seentee wal waraansa jedhama amma maqaan isaa civil war jedhama. Laal wanni biyya sana keessa jiru wal waraansis jiraachuu mala. Political science keessa waraana ajaawaa jedhamu jira beektaa. Dirty war waan jedhamu. Waraana ajaawaa jechuun mootummaan si dhabamsiiseetu anamiti jedha. Mootummaan si ajjeeseetu calseetuma sodaa keessi galchee akka yeroo hunda jilbeenfattee jiraattu. Kumaatamaan mootummaan fixeetu wanni qoratamee uummatatti himatu hin jiru. Namni kunis hin ajjeefama calsameetuma darbamu. Akkasiin nama fixee umarra sadarkaa namni itti gorra'amuu si'a meeqa deddeebiin Oromoo irratti agarre namni itti gaafatamu hin jiru hin qoratamu mootummaan itti gaafatamu. Waan kana mootummaa yeroo godhu yoo na jala bulte malee ni dhabamta ni duuta albeet mormarra si jira jedhee uummata jilbeeffachiisu. Wanni inni godhu waraana akka saayinsiin isaa waraana ajaawaa jedhama. Abiyyi waraana ajaawaa Oromoo irra gaggeessa. Nami siivilii nami humaan beekne akka Hacaaluu Hundeessaa ka akka Battee Urgeessaa kan akka Abdul Jabbaar Huseen faa kun namoonni nagayaan kan akka ijoollee meeqaatama Amboo hanga Awwadaayitti bineensa nyaatanii laachisanii ijoollee lafeen nu garsiisan baay'ee jira beekta. Ajjeesaniituma gatanii wanni kun akkasii kun wal waraansa jedhamu. Waraansa dirty war jedhamu kanaa jira. Qabsoon Oromootuun biyya xiqqeessite kan inni jedhee haasa'u sana sabboonummaan Oromootuun Oromoo xiqqeessite wanni inni jedhee mataa keessaa qabu sanatu rukutamuu qabadhee amiin uuma sana qabsoo Oromoo tana rukuchuudhaa barbaadeeti isin jechuudha. Biyya hambifne diigumsarraa eenyurraa Oromoorraa ilaalcha biraanuu naggaafaa jechuudha. Oromoorraa biyya hambifne waan jedhu kanaanii warra bilisiginnaa warra Bi'aaden Opiidoollee akkasiin qaraasisuu jalqabe namichi kuni achirraa kaasee dubbiin gannu licuufaa diduu jalqabe wanni dhuguun asuma kokkeetti siyaafa wanni dhufu itti aanee baay'ee isa dursa dubbii Oromoo tana sirriitti asitti kaasuun qabu. Fulbaana dursaa waxabajjii 23 2018 boombiin Abiyyi irra dhukaa'e jedhama. Eenyu boombii san dhukaase? Maaliif boombii sun dhukaa'e? Qorannoo FBI dhaqee qorate maaliif hoomuu dide? Nami gaafate jira? Deebiin kenname jira? Hin jiru. Gaaf sanaan baalsilxaanii dhaafan beekaa gaaf sana. Dubbiin tun diraamaa Abiyyi godhe. Ilaa isa haa gaafatan abbaan barbaade haa gaafatu san fayyadamee Abiyyi warra TPLF ariyateera deeninatoota sassaabee baay'ee hidhee federaal poolisii keessaa nama baay'ee hidhee olaantummaa TPLF caasaa keessaa boombii sanitti fayyadamee
Getaachoo Asaffaa gaafsan galgaladha kan inni Finfinneedhaan bahee bade. Boombiin darbatamee Getaachoo Asaffaan bade. Boombii sana eenyu darbate ka jedhu yoo laalle bulee isaa guyyaa lama moo sadii booda biyyoolleen nu qabee Oromoon maana ajjeesuu barbaadaa nuun jedhe koree giddu galeessaa irratti. Oromoon maana ajjeesuu barbaadaa nuun jedhe. What? Oromoo si ajjeesuu laal neeti koo yaade. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa hoogganaa ODP hoogganaa yeroo san hoogganaa OPDO hooggansa walitti qabdee Oromoon maana ajjeesuu barbaadaa yoo jedhe Oromoo si ajjeesuu barbaadaa. Ani milkeessaa nuti si ajjeesuudha yaale game Oromoo maana ajjeesuu barbaada jetta. An nama takkaaba. Wanni sun garuu diraamaa inni qopheesse yeroo hunda waan inni dubbatu jira beekta. Abaa'oon obboleessa kiyya narraa ajjeesedha yeroo hunda. Abaa'oon obboleessa kiyya narraa ajjeese ani hin beeku amma seenaa kana haasaa yeroo hundumaa. Ani amma abaa'oon obboleessa ajjeeseera ta'e hin beeku dhugaa waan hin beeku garuu isa haasawa. Obboleessa dhabe qabaa hin qabu hin beeku. Yeroo mootummaa ce'umsaa keessa obboleessa kiyya abaa'oon narraa ajjeese abaa'oon jedha yeroo hunda. Yeroo ka jedhu immoo Oromootti ciniinnataa beekila. Amma namni kun haaloo Oromoo irra qabatee amma diraamaa akkasiitiin waxabajjii 23/2018 sana waan inni ta'ee san booda immoo Oromoon ajjeesuu barbaada ilaalchi jedhu faayidooloojii jedhu dhiyeessee jimmatti waan kana raawwatee achii booda wanni ta'uu eegalee dubbiin achirraa kaaseetu akkuma ta'u kaastee Oromoo fi qabsoo Oromoo fi qeerroo Oromoo fi nama Oromoodhaan dhaabbatu rukutuun ajjeesuun eegalee jechuudha. Bakka garaagaraatti diraamaa hojjechuun deeninnetii garaagaraa ijaaranii maqaa garaagaraatiin nama itti taphachuun nama buqqaasanii lammaattiin qorachuun dubbii Gujii fi Geediyootti ta'e takka ni yaadattu yoo ta'e dubbii sana Abiyyifaatu buqqaatii sana godhe beeki. Gujiin takkaa takkitti uummanni Oromoo Gujii Geedoo faana wal dhabee ofirraa buqqisee beeku. Deeninnatiin dhaqeechi Abiyyifaa waan kana godhanii Gujiin nama ari'ateedhanii san booda lammaattiin qoratan. Laal har'a rakkoo sana uumanii ganama isaa Dammaqee Mokonnin Geediyoo jira beeki. Lammaanuu quban qabu akka lammaan Oromiyaatu bulchuu Dammaqeen lammaatti bilbilee mindannoo nagaruu dheelleen gaafadhu. Balalee Geediyoo dhaqee diraamaan isaa walxaxaa ta'uusaa si agarsiisuufi lammaatti xaxanii akka ta'anitti nyaachuudha deeman. So Oromiyaa keessa bakka garaagaraatti deeninnetii maqaa garaagaraan ijaaranii faayinaansi godhanii